دقة بيتينا لا دقيقة فيدو ديمي دقيقة متاكم ميديا رتجنا جنة والله بالله متى رفسان جرو si arrabsina maakina dhaggeeffadhu si jaalanna si kabanyami firaacheen tasaayee foolootiin guddifatee kutee beekamtee hirkatee ati tiktookiin kee ka oromoon takkaa kuma dhibba nama hin qabne tiktookii kee ka bara 2020 takkaa kuma dhibba jaabi 20 irratti sirra cufan dhaggeeffadhu ati nama talaama miliyoona 3 qabu akka oromootti jechuudha siif salphisu jira durriyya jira jamtee miidiyaa kaarra jira jantee abjira jirta dhaggeeffadhu wallaahi wajjin si arrabsina kataman billaahi laa maakira amma nuti si arrabsaan jirru amma kabajaan sitti himu jirra dhaggeeffadhu nama asirratti hin jiraajanii yoo si jaalate keessaa manguddummaa ergatee haati wajjin gartee nikaa haati godhatu miidiyaa irra janaajannaan arraba ijoollee harargee ijoollee ta'e irra hafuu hin dandeessu sitti nima dhaggeeffadhu akka obbolummaatti caalaa ammallee wantoota akkasii yaadachiise dubbannooti sirrii ta'a dhaggeeffadhu eengadda gaafa hamsaan achitti fuudhu dhaadannoo jarri dhaadataa turan ni beenaami ittiin sirri gaqqabi ittiin dhagaa jirti mataa qulfii gootee nama dhageessu silaa yoo qabsoo jedhee kun akka dhaggeeffadhu dubbiin dubbii gantummaatii miti dubbiin dubbii gartee dhiigummaati ati teenya dhaggeeffadhu ati teenya nuti waan dhugaatitti malee waan sobaatii miti akkuma gartee hamzaa hajii obboleessa ka'e ashitti gaafa janaa jiru ijoolleen irra duultee gartee alaa galchan sanitti alaati galchuu yaana jibbanta ka'e hin qabnu mucaan si janaa janeeti gartee si dhiisuu deema dhaggeeffadhu yoo si janaajjanee si fuudhallee manatti ati galfatu ammoo baay'ee innis dhalaa biraa wajjin fireendummaa faransaayii bakka lukkuun itti qaramtutti dhalaa biraa wajjin dubbatu jira wajjin gartee jiraachaa jira ragaa wajjiniin qaba mucaan amma haareenni kun yoo sitti haataate wajjaa ta'e lafatti jechuudha miidiyaa irratti miti lafatti manguddummaa ergatee haati fuudhu san ta'uu baannaa wallaahi wabillaahi maakii nu dhageessaa wallahi arbo shirin saa si arrabsina if kabaji akka obbolummaatti jechuudha abbaan fedhe seenaa fi fedhe beeko yaada tokko wala nan eege me wala geeffadhaa deemu ani mucummaan amma hamzaa jaakuriyyuu akka ibsaa walii galanii kiyyaa kana agartee feemosa gochuudhaaf yookaan immoo iyyuu beekamtee argamsiisuudhaaf waliin dalagaa jira wayina fakkaata waan nan jedhe kiyyaa kun ijoollee ganda isaatii akka siyaasaan maayikii irratti kaasanii ajanda akka nama si jaalatu jedhanii isiidhaan fooloo wal guddisuu isiidhaan akka hin taane wal godhuu isaan kunis keessa jiraan natti dhagamaa jira dhugaa rabbii si galee ni mala jarri jara gandaati beektaa ni mala jarri walii galtee qabaachuu danda'a dhugaa ni mala wallahi wanni kanallee sa ammalaa jarri nuun ta'u jarri oromoo ta'u jarri tokko duraan dursee faamiin qabsoo miyyoon qabsooytuudha makiin qabsooytuudha jarrin ta'u jarri jaar warra beeraati qabsaawata beeraati jarri makiin meesi asali isin dhiiraa mucaa sana heerumtu dooneen makii warra ofaatti dhaqee warra hin ajjeesu mucaa jala mi'a heerumtu dhaggeeffadha ijoolleen teenya michuu bagana gaan dhufte habiibii qoy michuu bagana gaan dhufte dubbatta michuu kiyya dhaggeeffadha waan maal yaade beekta ati garuu nama tokkotti hin dubbatin maal yaade beekta andura jara haasawsiisaa gidee ati natti agarsiisuutatti accept si godhee sillee suutumatti foorminsi anaafati gara tokko gorree jara wajjin taphannee faallaa jaraa oppoziitii gorree san booda yoo mooyanne akka adabbiitti fakkeessee dirqama kakachisee gaafachuu barbaadee ture. Naantas akkaan har'a. Ayidiyaa bareedaa qopheesse silaa nu arfanuu bakka tokko teennee jechuudha. Ajaa'ibaa ture galee akkasuma ta'uu qabaallee baay'ee simaachi. Akkasuma. Garuu ati osoo dhabaa argaa addan beekin maaliif mushurraa fakkaatu si barbaachisire? Hadhaa gisee hojiidhaa bahu akkanatti uffata kanallee hin qayyaradhu. Hadha qurxii isii beekama naa minshee wassanii dhufe wallaahi zeenoo ijoolleen martuun beekama awwaala eegitu dhufu warra isturan jechuudha. Kazaan bakka dhuftu hadha yoo ishiin kabaluudhaan ibsaa jaalatu taate bakka gammachuu ishiiti jecha kiyya dhiisuu qaba banaa minshee. Isirraa dhagaa tureera isaa miidha dhufe beektaa isaa deedama dhufe ama deemsa dhiisoo saate sirra kataa jechuudha. Baay'ee miidhamaa jirtaa? Sirri maxxaasii. Ammoo beekaati dubartii jennee beekaati dhiifne dhaggeeffadhu. Arraba malatti eenyuutu jaalata? Mucaan kun dhaggeeffadhu mee? Hayiwaanni. Qoigaa mucattii dhiisi gaamma mucattii dhiisi amma isillee sirra beektuu taate callifteeni. Qoi ammaati innillee ilma xiqqoo mandooti kaanillee ilma xiqqoo mandooti. Sabanaadha eenyuutu dhugaadhaan michoota na jaalata? Eenyu galtee fakkaataan jaalachaa hin jirre eenyu dhugaan jaalatu jira jennee dubbachaa jirra malee nuti gandummaa eegallee harargetti galuu qabdi uummanni arsii fuudhuun qabu jaan jirru nuti
obboleeyyan keeysan lamaan hayra gartee intalatee nyaatee filatu jiru nuti. Akka keenyatti akka wallaalummaa keenyatti. Lachuu ijoollee kooman dootee hin jaalala. Isaan lachuu ijoollee kooman dootee kamtu jaalawu biyyoo kanaa biis ta'u jira. Yoo immoo isaan haragaa tokko nan gartee nuti biyyoo dan durummaa irraa fuudhee isin kanna duwwaa isin kanna kabaja. Wallaan nu arsina. Nagaa wajjaa jira nu arsina. Jaalala dhugaa kan qabuuf jaalala dhugaa kinoo kanuma laphee keessa jaalala dhugaa qabuuf Hamzaadha. Maqaan isaa Hamzaadha. Bakka haasofni isaa bakka tasgabbiin isaa kun zimbedeen botti jira botteen. Hamza Ndemaki ja hundi beetan. Koppilinki godha koppilinki warri ibsa dhageeffadha. Amma jaalatan ni lalaman. Warra ibsaa deeggaru warra ibsaan fuudhuu qabatan lan deegala. Oromoon gaal jaalalaan beekamtini. Warri ibsaan fuudhuu qabatan tokko barreessa. Warri Hamzaan fuudhuu qabatan lama barreessa. Wallaahi wa billaahi. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turuu hin nuffinaadha. Viidiyoo kiyya isheen laayik gochuun dagatinaadha. Egaa akkuma beekamu torbee kana keessa ajandaa miidiyaa kana tiktookii akkasumas miidiyaa hawaasaa kana kan ta'e waa'ee ibsi shaamaakii fi mucaa amma haaraa tiktook irratti ba'uudhaan jaalala makkiitiin karaa irratti kufee kan jiru. Kanaati egaa miidiyaa kana irratti jechuudha ajandaa ka'ee kan jiru torbee kana keessatti kana ta'eeti. Egaa haa ta'u malee jechuudha ijoolleen Harargee dhaggeeffachaa turanii har'a miira keessa galuudhaan gadi ba'anii dubbachaati kan jiranii. Makiin intala teenya intala Harargeetii abbaan fuudhuu barbaadu akka aadaa keenyatti ijaarsummaadhaan akkuma aadaa warra Harargeetitti fuudhuu qaba maleedha. Abbumti fedhufee ittiin feemasii ta'ee ittiin guddate biraa sokkuun qabu. Fakkeenyaaf Raachee Tasfaayee maakii ittiin fooloo guddifateeti biraa sokkee amma laayifillee wajjin galaan jiru. Kanaaf maaliif namni intala teenyatti fayyadama intala namaati irraa of qusadha. Abbaan fuudhuu barbaadan ganda kamirraa haa ta'u isiniif eeyyamna garuu haala seera qabeessatiin fuudhuu qaba. Maatiin qabsooftuu sabaati malee qabsooftuu jaalalaati miti. Akkamitti qabsoo jaalalaatitti galtee abbumti fe'eegama miidiyaa hawaasaa onlaayinii irraan ishii jana jechuudhaan ijoolleen Harargee baay'ee miira keessa galuudhaan makii of eeggannoo yookiin akeekkachiisa kennaniifiti kan jiranii yookaan sirraa gadi hin buunu of deebisuu qabda. Ammumatti bakka jirtutti dhaabuu qabda jechuudhaan akkasumas odeeffannoo biraa ibsishaannoo daa'ima akkasumas odeeffannoo biraa ibsishaan nama biyya inni jiraatu UK keessatti nama wajjin akka jiraachaa jiru nama akka qabu jaalallee biraa akka qabu ragaa qabatamaa wajjin jirra. Feemasii ta'uu fi beekamtii argachuuf miidiyaa kana irratti si wajjin jiraata malee duukaasaa wantoota baay'ee jira jechuudhaan ibsishaasillee qeeqate kan jiranii. Egaa waan baay'ee nama yaaddessuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga deebinutti oduu haaraa yoo dhufe walitti deebina nagaan naa tura.